jiru abbaan keessa jiruun beeka. Isa garas illee isa achi illee. Nuti hundarra garuu kan kadhachaa turre yaa Waaqa tokko nu godhii nu gargaarii nu milkeessidha. Si gadee walii galtee gubbaa lamaanirraan kan ka'edha. Gama lachuun miidhamaa kan turan. Poolisii keessa kan du'aa ture haadha Oromooti miti kan ta'e. Waraana caakkaa jiru keessa kan du'aa ture ilma Oromooti miti kan kanan beekne hin jiru dhugaa awwaaluu yoo barbaade malee. Kanaafuu jarri kun lamaan dhufanii abbaan hafillee kan asii galee dhabeet dhugaa dubbachuuf namni abbaan arguu danda'a qaamaanii namni keessatti argamellee. Kaaniif immoo sooshaal miidiyaarra wanta horii gal deemaa jiru waan ta'eef argaa jiru. Nama xiqqaadha miti. Biyaansi inni hafeeyyuu hafuu namni kunuyyuu garuu as dhufuun wanta guddaadha. Ilaalcha gaarii akkanaa kana qabatee dhufamuun isaanii waan guddaadha. Garuu nama dhufee kana jajjabeessanii isaafis araara walitti fiduu caalaa inni kun caakkaa jira kan gale ebeeludha kan gale kanaa miti jedhanii wal cabsuun faayidaa tokkollee hin qabu. Oromoo eega ta'e gama lamaan iyyuu kan du'u waa'ee nama du'uu sanii itti dhaga'amuu qaba. Yookiin immoo bakka namni qabsoo irratti du'e jechuun erga achi caakkaa keessa qofa taa'ee falmatee gaafa inni lubbuun isaa darbe immoo wayyoo maaloo goota koo akkana si goote saree si nyaatte jechuun maal faayidaa qaba? Gaafa inni nagaan dhufe kana simattee qabattee jajjabeessitee bakka ga'uu qabu wal taatee kaatee tokkummaa keetiin falmattee bakka gaarii yoo geesse malee maal faayidaa qabare? Caakkaa keessa wal onnachiisuun inni caakkaa keessa ta'ee as waraana sunis kan du'aarus ilma Oromooti. Kan asii deemee achi waraanus ilma Oromooti. Oromootti wal ajjeesaa kanatti nama gammachiisaare. Naaf hin galle. Gammachuun guddaan kana caalu Oromoof jira jedhee yaadu. Kana isaantu walii galee kun waan baay'ee salphaadha. Inni guddaan garuu Waaqni kana ilaalee ka'ee nagaa keenya nuuf haa buusu, nagaa keenya nuuf haa deebisu. Ijoollee abbaa tokkoo kana immoo walitti fidee jaalalaan nu haa jiraachisudha. Nuti kan barbaannu kana qofa malee siyaasi dhimma bira kun waa'ee siyaasaati miti namni kana waa'ee siyaasaatti hidhee malee. Kun waan walitti araaramu waan nagaa fi nagaa duwwaadha. Waan ijoollee lamaan wal dhabdee walitti araarsanii tokko godhanii diina isa dhufe ofirraa qolachuuti. Oromoon Oromoo ajjeesuudha kan nama gammachiisu. Maaliif galte ka jedhaa rukko wal ajjeesuun keessan nu gammachiisa jechuudha malee waan biraanatti fakkaatu akka dhuunfaa kootti yaada dhuunfaa kooti waan ta'eef. Baay'ee namni tokko miidiyaa kanarra taa'ee hordoftoota baay'ee argatee gaafa namni isa jala deddeemee isa jabeessee sagaleen isaa dhageetti qabaatee jechuudha abbaa qabsoof godha. Miti qabsoo jechuun isa achirraan taa'anii sagalee guddaa argachuu otoo hin taane dhugaadhaaf jiraachuudha. Bakka hundattuu bakka of jirtu san irratti qabsoo gaggeessu jechuun haala jiru san fakkaattee deemuu otoo hin taane dhugaa. Eenyuyyuu haa ta'u dhugaa ofii isaa qabaachuu danda'a waan ta'eef. Si galee garuu madaan miidhama nama lamaan kana namni itti dhaga'amne yoo jiraate naaf hin galu. Bakka miidhamni nama lamaan kana gara lameen jiru kun haa dhaabbatudha. Nagaan haa bu'uudha. Jarri dhuftee araaramtee nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bu'ee gaafa jedhan gaafa nama gammachiisuu qabutti wanti hin taane kanaan hin raafamina akkas hin ta'ina jedhamee gaafa odeeffamu akka dhuunfaa kootti Oromummaan nama saniyyuu na shakkisiisaanan. Tokkummaa carraa kana naalaachuu keef baay'ee galatoomii namoonni as jala jirtan hundi keessaniyyuu akkas Asoon keenya waan bareedaadha. Namuu waan beeku walitti hima. Waan hin beekne immoo neetwoorkii keetiin fakkaatee hin jiru bar sagaleen hin dhadhaama. Kooseen callisee bar kooseen callisee bar. Mootiin neetwoorkii keessa si kottu raamatti huufi. Okay. Nagaa isin haa baay'atu. Nagaa nuuf jirtanii akkam jedhaati. Carranaa kennuu keessaniif galatoomaa gaggabaabsee dubbadha. Raama miyuutii irraa baafadhu. Hin dhagahamu? Dhagaama deemti boo. Sa'aatii fi baay'ee haasa'ii bare.
carraa naa kennu keetiif galatoomi tokkummaa koo akkasuma wanti jechuu barbaadu ani dubbicha kanarratti hin gammadas hin gaddas ni dhagamaa miti. Itti fufii obboleetti ni dhageenya nuti itti ni dhageenya. Maali gadditaa maal gammaddaa onaan jettanii namni araaraa fi gaddu sheexana qofaadha. Eeyyan. Namni araaraa fi gaddu sheexana qofaadha. Garuu ka gaddisiisuu nageesse obboleeyyan keenya kaleessa qabsoo saba kanaatiif jecha lubbuu isaanii qaalii dhabanii isaan kaleessa gaafa akkas ta'an sanii gaafa akkas saba ofiitiif lubbuu qaalii dabarsanii gowwoomatanii yookaan majnuunee yookaan dabeessa ta'aniiti miti. Saba kanaaf dhugaa saba kanaa baasuudhaaf jecha lubbuu isaanii qaalii takkatti qaban san nu hidhatanii gatanii deeman. Nutti kennanii bahaniiti saba kanaaf falmatanii deemanii. Amma araara kana wanti naan galle wanti yoo namni as keessa jirtan deebinaa deebiftanillee ka barbaadu araara kana isaantu dhufeeti nutti dabalameeti moo nutu dhaqee isaanitti dabalame isaantu yaada kennatti gale moo nutu yaada isaaniitti gale gaafii an qabuudha akka gaafiititti jechaadha. Dura gammanne jechuun boo dura sinee firiin araara kana maaliidha arginee jirraa? Firiin araara kanaa hoo maaliidha? Eeyyan gaafii kaleessa uummanni Oromoodha gaafateef deebiin kennamee araarri kun bu'e moo maaltu maal ta'e jechuu hin barbaada. Isuma dhugicha araara dhugaadha araarichuma gaafii deebii uummata Oromoodha sanii kan kaleessa lubbuun qaaliin hedduu itti dhabamte san yoo ta'e gammachuu keessaayyuu hin ayyaaneffadhaani guyyaa kana guyyaa wanti kun itti ta'e hin ayyaaneffadha. Ana amantiin kiyya musliimaa guyyaa irratti hin ayyaaneffadhu yoo dhuguma araarichi kuni deebii uummata Oromootiif lubbuu qaalii uummata Oromoo kan kaleessa itti dhabame san deebii argatee araarichi kuni ta'e guyyaa kana nan ayyaaneffadhaan. Garuu gaafa araarri kun ammootu wanti kaleessa manaa bahameef sun dhokatameetuma gara isaaniitti bitamne yoo ta'e ani beeku lafeen uummatoota kaleessaallee nu waraantinatti fakkaata. Lafeen qeerroo Oromoo biyya keessa jirtullee nu waraantinatti fakkaata. Hoo dhuguma yaanni kenna yaada isaaniitti galee jiraate. Yoo isaan nu bitanii jiraatan yoo ammallee garbummaa kaleessaa saniif bitamnee jiraannu taate akkas jechuu barbaada waan na dhageeffattaniif galatooma. Araara sirrii rabbi nu haa godhu namni araara jibbu sheexana qofaadha. Ani araara jibba jechuu kiyyaa miti gaafa kana jedhu galatooma ulfaadha urmii rabbi sinaa dheeressuu waan barbaadan argadha tokkummaan kenna itti haa cimu injifannoon kan uummata Oromooti. Tokkummaa yaada wayii jedhee abba waan. Okay, taap godhanii turkiin kee baay'ee rakkisaadha nu fakkaate. Dhaga'amuu? Dubbadhu dhaga'amuu jira. Okay. Asirratti waan tokko abarru jalqaba irratti akka yaada kiyyaatti jechuudha. Jechuun warra ollaarraallee waan baratan waa wayii qabaachuu qaban beektaa. Namni yaadaan anaaramuu jechuun yaadaan tokko ta'uu jechuu miti. Namni yaadaan wal falmuu danda'a. Tokkummaa fi namni biraa wal falmuu danda'a. Yaadaan tokko ta'uudha jechuudha miti. Yaadaan namni kamiyyuu obboleessaaf obboleettinuu yaadaan tokko ta'ee hin beeku. Namni araara jechuun garuu yaanni adda adda ta'eef walirratti dhukaasuun sirrii miti. Wal ajjeesuun sirrii mitiidha. Dhimmichi amma haasa'amaa jiru. Mee fakkeenya tokko isin haa kaasu biyyuma Itoophiyaa keessa waan ta'e. Tigiree fudhadha. Tigiree keessatti fakkeenyaaf guruupii Mallasaa fi guruupii Saadiqaan amma zamana Eertiraa. Hin dhaga'amami sagaleen kiyya. Dhaga'amaa jiraatti oofee. Hin dhaga'amami.